بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت ورثتك يا جالة مفكبة جمو أكم جرت فيا كيسني على من أنا مكيسن دلقا في أموال فكاتا نبرة بريدة الحمد لله اسم بر اللي بريدة كتي أبدين كوا إيجا جولين با إن كركيساتين غاف اللي كرا ورنا غاف تاجرتني مي دايقا مرافة سنتها سودا ديما kanaaf haga xumura viidiyoo kiyyaatiin waliin tura. Viidiyoo kanallee akkuma ilaaltanii geessanii laayikii tuqaa sabskraayibii godhaa hin jirtanii. Ji'a kana keessa sabskraayibiin isallee biyyoon isallee gadi bu'ee jira. Kanaaf bilis sabskraayib godhaa warri viidiyoo ilaaltanii immoo laayikii tuquun hin dagatinaa. Egaa baay'een keessan haala gabayaa ilaalchisee wantoota isin gaafattan keessaa baay'een keessan jechuudha meeshaan mana keessaa amma bitachuu wayyamoo ganna bitachuu wayyaa ganna of dura kan itti deemnu kana bitatu wayyamoo amma bitatu wayyaa ganna moo birraa wayyaa jettanii horii nama gaafattan jechuudha. Jalqaba isin deebisuun duratti wanta isin anuyyuu isin gaafadhu wayitu jira jechuudha. Maal inni hojjettanii addunyaa kanarraa haga ammaa kanatti wanni tokko dabaluu yoo eegale deebi'ee kan hir'atu hin agarre nuti haga ammaa jechuudha harka baay'een. Inni biraan mootu haala amma sa'aatii kanatti irra jiru kanaafi haala ganna dhufu wal bira qabee ilaalee deebii isin deebisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaani ganaadha kaawwanne ganaa of dura jiru kana ani murteessuu hin danda'u. Warri gaafii sana gaafataa ooltan jalqaba irratti wanti isin sardu hin jiru. Wanti isin sardu jechuun wanti isin muddu hin jiru. Wanni biizii isin godhu hin jiru. Tasgabbaayaatiin jalqabatti yaada namoonni meeshaa jettanii warri mootu mana ijaarrataa jira jettanii jidduu meeshaa nama gaafattanii luka lama qabaataniif muka lama koranii jedhama maaksee kana waan ta'eef jalqaba mana keessan san ijaaradhaa xumura. Maaliif ree meeshaa wadda jettee atamma kan manaa san dhiistee gara meeshaa deebite kan manaa sunillee dabalat deema jechuudha. Ilmi namaa tokko immoo jiraachuudhaaf wanna murteessaa keessaa fi inni tokkoffaa mana jireenyaati jechuudha. Mana jireenyaa yoo qabaatte meeshaa mana keessaa suutillee itti guuttachuu dandeetta. Kana yoo isin hin jedhu meeshaan mana keessaa hin barbaachisu jechuu kiyyaa miti. Garuu mootu sammuu keessanillee yeroo tokko humnaa ol cinqamtan isin argaa warri waan gaafattan irra dhaabbadhee dubbataa jira. Baay'een keessan sammuu keessan hedduuf cinqitan jechuudha. Mana ijaaraa jira, maatii gargaaraa jira, meeshaalee bitachuun barbaada, majaliisa bitachuu hin barbaada. Garuu akkamitti kana hunda bakka godhatu waan hin dandeenyeef ati maal jettaa meeshaa ganna bitachuu wayyamoo sa'aatii ammaa kana bitachuu wayya kun hundi mataa keessan kan uf dhukkubsitanii fi jalqaba maal gootanii tasgabbooftanii ofii keessanii wajjiin tasgabbiidhaan jechuudha. Maaliif ati biyya namaa jirtaa dalagaan biizii si godhaa yaanni biyyaa jira yaanni ijoollee jira yaanni maatii jira yaanni mana ijaaruu jira yaanni meeshaa bitachuu jira fayyaan kee waa hedduu jira jechuudha. Kana hunda bakka hin ga'uu fi ati fayyaa ta'uu qabda. Yoo ati fayyaa taatee sammuu kee nagaa qabaattee yaaduu dandeette waan biraa hojjettee ni dalaguu dandeette jechuudha. Bakka sammuun kee biizii ta'etti bakka fayyaa hin qabaanetti bakka qaamni kee hir'atee jirutti bakka sammuun kee si ta'u xaaxaree jirutti ufii keetuyyuu dhabuuf deemtaa jechuudha. Kanaaf jalqaba ufii keessan wajjin tasgabbaa wanni isin cinquta kan jiru addunyaa kanarra wallaahi laazim ani wanta namni isin jedhu kana annama hojiidhaaf sirriitti bakka hojiidhaaf bakka sirri kennu. Garuu haa ta'u malee irratti hunduu isin galaa deema jechuudha. Gaafa ofii jiraattan waan hojjettan san bakka hin geettan. Gaafa ofii jiraattan waan ifaajjan san itti fayyadamuu dandeettan. Ijaartee walitti qabdee waa hunda bitattee yoo dhibirra kan buutu ta'e dhiiftee biraa deemta jechuudha. Kana waan ta'eef jalqaba irratti shamarran keenya yeroo ammaa kana ka harki caalu duraan dhiirotatu wanna hunda guuta mana keessa dhiirri tokko gizee fuudhu waan mana keessaa isatu guuta jechuudha. Amma dabbiin faallaa shamarran keenyatu waan hunda guuta jechuudha. Akkasii yeroo wajjin akkuma yeroo wajji deemanii maaliif inni nama hunduu innillee guute isilleen fakkeenyaaf shamarra takka gaafa heerumte namni isin itti heerumte sun waa hunda guutee yoo jiraattee fi ufiitillee bittee waan barbaachisu sama keessa guutee yoo jiraatte taree garasiinis ta'ee garanaan jireenyuma manaa saniif jechuudha lamaanuu qaxaarani. Kanaaf innis guutuu atis guutuu guddaanii jireenya mana keessatti jireenya bareedaa jiraachuuf waan barbaadan ka godhatu ilmi namaa kamuu jechuudha. Dhiifama ka godhatus ka godhatuuf xaarullee wanuma bareeda jiraachuuf jireenya bareeda hawwurraa kan ka'e kana waan ta'eef humnaa ol hin jinqinaa gizita akkatti sammuu keessan bakka 3-4 hin dhaabina.
dura jalqaba irratti mana namaa gisee jiraattanii ofii keessaniif yeroo kennaa ofii keessaniif uf kunuunsaa kana isiniin jedhama yeroo mana namaa dhiisaa manuma kennattu waan kana yoo hojii ho'ii jalqabdan hojii kana hojjedhee geessee waan fakkeenyaaf nama isin gargaaru hin qabaanne jalqaba mana xaragee qulqulleessee ijoollee ergitee kaatee qo'ima kana xaragee fuultakkee nyaadhaa qo'ii gibbii kana dhiqee geessee fuultakkee nyaadhaa meeshaa kana dhiqee meeshaalee walitti akshantii beetti jira waa hunda akkuma biyya namaa san jechuudha namni biyya mana ofiillee yoo ta'u. Yoo akkas jedhaa deemtu sa'aatis laa'onni ciree keenyaatu san duubatti harkisataa deemte jechuudha. Sababuma yeroo malee nyaatuu dhabuutirraa hin garaachi isin qaba yookaan coggaarraan keessan isin dhukkubuu eegalaa jechuudha. Sababbiin isaa gizee inni barbaadetti gizee inni beela'etti nyaata waan ittiin nyaatneef coggaarraa godhataa deemtanii jechuudha yookaan garaacha. Kanaafuu jalqaba fayyaa keessan irratti dalagaa bakka kamuu jiraadha biyya keessa biyya nama dirqama fayyaa kee eeggatu wanni hundi jiraatu dirqama miti xiqqaatus guddattus sa'aatii nyaata keessanii yeroo nyaatu waa hojjetaa hoo jiraatte kana ama uf amansiisuu qabda sammuu kee hojiin suni itti fufuu danda'a waan ta'eef beelofti taanaan waan hojjettu sana yeroo masaniif dhaabii diqqoollee taatu waan ho'ii qammasi ofii kan keetii jechuudha waan dhugamuu qabu nyaata keessan nyaadhaa dhugaatii keessan dhugaa bishaan jechuudha dhangala'oo wanta silaas fayyadu. Eegasii gara hojii keessanii deebi'a. Osoo nyaatiin osoo akkanatti hojii jettanii rarratan garanatti illee gara biyyaallee yaaddan sammuun keessan biizii isin ta'a jechuudha. Eegasii eega fayyaa guutuu sirriitti of kunuunsuu hin dagatina namni yeroo ammaa kanaatti dadhabdee taa'ee nyaadhu isin jedhu hin jiru abbaa fedhoo taate jechuudha yoo haadha deette bira jiraatte malee. Kanaaf gaafa ofii jiraanne gaafa ofii fayyaa guutuu qabaanne gaafa sammuu nagaa yaaduu dandeenye jireenya keenyallee gara afootti oofna jechuudha yookaan yoo dhukkube nuyyuu waan hojjennu san hundaa dhiisna jechuudha. Kana waan ta'eef of kunuunsaa ofirratti hojjedhaa ofii keessanii dursa kennaa ka uffatuu qabdan uffadhaa ka nyaatuu qabdan nyaadhaa ka dibasuu qabdan dibadhaa ofii keessan irratti waan hojjettan dhangalaasaatiin itti fayyadama eegas eegisin jiraattan bultii keessanillee bultii bareeda ka taasisuu dandeettan jechuudha sammuu nagaatiin yaadanii fayyaa guutuu qabaatanii akkan isin hinjaa itti aansuun immoo eega sangootaniin booda meeshaa mana keessaatiif mana warri mana ijaarrataa raatan mana keessan xumuradhaa meeshaa mana wuruun dhaqu eega isin booda walduraa duubaan yeroo takka namni nama guututu hin jiru walduraa duubaan guuttadhaan isin hinjaa gannamoo ammoo yoo nan jettaniif an kana deebisuu hin danda'u sababbiin isin deebisuu hin dandeenyeef gatiin nama meeshaa isinitti mukuni ganna keessa hin dabalataa hin hir'ata ta'a waan hin beekneef waan fuuldura ganaa itti dhufaa jirruuf kana jedhee isin hin himu akka duraanitti islaam meeshaan ganna bareedaadha yaa ganna namni hundi meeshaan bitu waan ta'eef jechuudha birraa meeshaan xiqqoo dabala amma immoo haala ammaa kun kamtu akka dabalaa jiruu fi yeroo kamtu akka toluyyuu namaan galu haadhan dabalaa boruun dabalaa iftaayin dabalaa akkasii rabbi kayriyaa godhuun akka nama isinitti haasa'uu barbaada viidiyoo kana hundi keessan laayik sheer gochuuf hin dagatinaa yuutuub kanallee sabskraayibii godha piliis shamarran kennuuf hin dagatinaa of kunuunsan isin hin jaa ulfaadhaa galatoomaa nagaan naa oolaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja baay'ee.